Maatiin obbo Taayyee Danda'aa mana keessa jiraataa turan keessaa akka ba'an ajajamuu himan. Deetaan ministeera nagaa kan turan obbo Taayyee Danda'aa aangoorraa kaafamanii to'annoo jala erga oolfamanii amma poolisii federaalaa magaalaa Finfinnee Meeksikoo jirutti akka argaman maatiin himan. Warraa obbo Taayyee Danda'aa kan ta'an aadde Sintaayyoo Alamaayyoo obbo Taayyeen nama humna isaa guutuun paartii isaa tajaajilaa turee fi quuqama guddaa qabu malee ibsi irratti dhiyaate kan isaan ibsu akka hin taane himan. Mootummaan Itoophiyaa ibsa kibxata muddee 13 bara 2023 baaseen obbo Taayyee Danda'aa aangoo itti kenname cinatti dhiisuun mootummaa hokkoraa fi humnaan garagalchuuf hojjetaa ture jedhee ture. Aadde Sintaayyoon garuu obbo Taayyeen humna isaa guutuun mootummaa tajaajilaa akka ture dubbatu. Humna isaa guutuu fayyadamee paartii kana keessatti akka inni shoora olaanaa taphate warri beeku inuma beeka. Garuu dhugaa sana galchuuf hin barbaanne jedhu. Wanti gubbaarraa miidiyaa irratti barraa'e ibsa mootummaa obbo Taayyee irratti kenne gonkumaa isa ibsa jedhee hin amanu. Maqaa qabsoo uummata kanaatiin jireenya isaa guutuu takkaa nagaa jiraatee hin beeku jechuun obbo Taayyeen kan miidiyaa irratti barreessaniin olitti quuqama sabaa guddaa akka qaban ibsu aadde Sintaayyoon. Akka isaan jedhanitti obbo Taayyeen ejjannoo fi quuqama sabaa qabanirraa kan ka'e firaa fi diina baay'ee horachuu dubbatu. Waan hawaasni keessa jiraatuu fi maatiin isaa keessa jiraatu baasanii dubbachuun ammoo keessumaa naannoo Oromiyaa irraa dhiibbaa guddaa akka itti fide dubbatu haati warraa Taayyee. Mootummaan ministeera muummee Abiyyi Ahimad gaafatama seeraa fi seenaa jalaa hin ba'u jedha ibsi addi bilisummaa Oromoo. Addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen gocha suukkanneessaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiruuf gaafatamaan mootummaa Biltsiginnaati jedha. Mootummaan Biltsiginnaa yakka namoomaa itti fufinsaan uummata nagaa irratti raawwataa jiruuf gaafatama seeraa fi seenaa jalaa hin ba'u kan jedhe ABO'n uummata nagaa jumlaan ajjeesuun mana waliin gubuu fi ilmaan uummataa humnaan waraana hin barbaachifnetti naquun aangoo siyaasaa dheereffatu hin jiraatu jedhe. Qurxummii bishaan keessaa balleessuuf galaana gogsuu dhaadannoo jedhuun waraana hin xumuramnetti xumura gochuuf uummata nagaa fi meeshaa maleeyyii lafarraa duguuguun hojii guyyaa guyyaa godhatee itti fufuu mootummaas hime. Waggoota 5 darban mootummaan Abiyyi Ahimad waraana walirraa hin cinne qabata obootiin uummata irratti adeemsifamaa jiraachuu kan eere ABO'n tibbana kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ajjechaan jumlaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jira jedhe. Giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Abuunaa Gindabarat gandoota hedduu keessatti waraanni mootummaa uummata nagaa irratti ajjechaa jumlaa raawwatu kan eere ABO'n muddee 10 fi 11 bara 2023 aanaa Abuunaa Gindabarat gandoota akka Irjaajjoo, Caffee Ererii fi Fiinnootti waraanni mootummaa uummata nagaa magaalaa walakkaatti rasaasa itti roobsuun namoota 8 yoo ajjeesu 3 ammoo madeessanii jiru jedhe. Muddee 12 bara 2023 dargaggoonni Oromoo Agamsarraa konkolaataa Siinootiraakii tokkoon midhaan ga'ee sassaabuuf gara Goojjam Lixaa imalan mormor gamatti bakka qorkee yookiin dhagaa wal baataa jedhamutti humna faannootiin namoonni 13 ol ajjeefamanii jiru. Sadaasa 25 bara 2023 ajjechaan jumlaa lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa Gidaamitti waraanni mootummaa Biltsiginnaa ilmaan Oromoo 9 mana amantaa Makaana Yesuus keessaa fuudhuun ganda baadiyyaa Mallekkoo jedhamutti ajjeesus addeesse. Sadaasa 24 fi 25 bara 2023 kibba baha Oromiyaa godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa gandoota Waajjii Raaphasaa, Biduu Baalaa, Heellaa Amaajaa, Heellaa Xaareetaa, Gallaabee Amaajaa, Maccaaraa, Soojii Saadee, Gallaabee Hululii fi kanneen birootti haleellaan uummata nagaa irratti raawwatameen namoonni hedduu ajjeefamus ibseera. Sadaasa 25 bara 2023 magaalaa Dambidollootti dhukaasa waraana Biltsiginnaan uummata irratti baneen namoota 4 ajjeesuu yoo ibsu sadaasa 24 bara 2023 godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaa ganda Giwwee baadiyyaatti namoonni 6 loltoota mootummaatiin ajjeefamus ibsee jira. Sadaasa 23 bara 2023 kibba lixa Oromiyaa godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaaqaa mana barumsaa Odaa Kanniisaa jedhamu irratti haleellaa diroonii raawwatameen barattoota dabalatee namoonni 52 du'uu ABO'n ibsee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limuu ganda Sankaarotti dhumaatii baatii sadaasaa darbe keessa waraanni mootummaa qonnaan bultoota bakka tokkotti ajjeesuu kan eere ABO'n godinaalee Baalee, Arsii Lixaa fi Arsii aanota garaagaraa keessatti manneen uummataa gubamanii jiru jedhe. Hagayya 7, 8, 10 fi 11 bara 2023 giddugala Oromiyaa Shawaa Lixaa aanota akka Amboo, Dannoo, Iluu Galaan, Liibanjaawwii, Midaaqanyii, Ilfaataa, Cobii fi Gindabiratitti yakki bal'aan uummata irratti raawwatamuu eere. Fulbaana 8 bara 2023 lixa Oromiyaatti dargaggoota Masgeen Dhinnaa jedhamu ajjeesuun yoo gatan godina Salaalee aanaa warra Jaarsoo gandoota Migiroo Baddeessaa fi Gitoo Milkii jedhamanii onkololeessa 14 bara 2023 maqaa deeggartoota WBO jedhuun namoonni nagaa 20 ajjeefamuu ibsa. Mootummaan ministeera muummee Abiyyi Ahimad yakka namoomaa fi ajjechaa jumlaa uummata nagaa irratti raawwataa jiraachuu kan eere ABO'n hawaasni idil addunyaa fi dhaabbileen mirga dhala namaatiif falman mootummaan gocha uummata nagaa fixuu kanarraa akka dhaabbatuuf dhiibbaa taasisaa. Godina Salaalee aanota adda addaa keessatti waraanni mootummaa uummata irratti dararaa adda addaa raawwachaa jiraachuun dhagahama. Ajjechaa, saamichaa fi dararaa adda addaa uummata irratti raawwataa jiraachuu jiraattonni himu.
Godina Salaalee aanota Dharraa fi Hidhabuu Abootee dabalatee aanota garaagaraa keessatti dararaan kun raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himan. Kaleessa jechuun muddee 13 bara 2023 aanaa Dharraa gandoota Iluu Waayyuu fi Baabbuu Dirree irratti meeshaa gurguddaa dhukaasaa oolan jedhan. Dhukaasa meeshaa gurguddaa kanaan lubbuun namaa fi beeyladaa badaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Dhukaasa meeshaa gurguddaa kanaan ganda Alqocii Qarree jedhamutti guyyaa 2 dura daa'imman 2 ajjeefamaniiru. Beeyladoonni manaa hedduunis ajjeefamaniiru jedhu jiraattonni. Gandoota Baabbuu Dirree fi Iluu Waayyuu keessatti qabata obbo deeggartu jedhuun qonnaan bultoota dararaa jiru jedhame. Horii uummataa eeyyamaa fi fedhii malee saamuun waraanni mootummaa fudhatee qalachuun nyaata jedhanii himatu jiraattonni. Gama biraan aanaa Dharraa gandoota adda addaa keessatti humnoonni finxaaleeyyii faannos walitti fufiinsaan haleellaa raawwachaa jiraachuu jiraattonni himatu.